Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendly Facebook keenna guutuun guututti gara followers jijjiirachuu yoo barbaadan haala salphaa ta'een jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Friendly commission qabaatanii commission gadi qabaatanii hunda isaatu gara followers jijjiirachuu yoo barbaadan jalqaba asuma Facebook keenya irra seenaa jechuudha. Erga Facebook irra seennee iddoo profile keenya kana yeroo tokko ni tuqannaa. Egas booda xiqqishoo kana gaddeebne jennee fakkeenyaaf friendin kiyya nama follow nama kuma dhibba afurii friendin ammoo nama kuma tokko dhibba shanii wahii walumaa gala nama kuma dhibba sagal jechuudha. Kana gochuudhaaf tuqaa sadan achiisan yeroo tokko ni tuqannaa. Erga jira tuqannee booda turn on professional mode iddoo jettu kanarra yeroo tokko ni tuqannaa jechuudha. Erga jira tuqannee ammas turn on jennaani iddoo xiyyeessanii qabe kanarra yeroo tokko ni tuqattanii sanaan booda haala kanaan yeroo nu geesse jedhe iddoo kana garuu duuba deebinee yeroo gara duubaa deebinee ilaalu akkuma argitan guutuun isaaniitti followers nama kuma tokko dhibba sagalii ta'e jechuudha. Following ammoo nama 90 haala kana irra deema.